nagaan racaaluu nagaan waaqayyoo waaqaa jiraataa bakkaa fi kallattii qixaaf iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf haa baay'atu hordoftoota Qiddistii YouTube jedhuuf jalatti kan argamtan hunduma keessaniidhaaf akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jechuun jaaladha ji'oota baay'een booddee har'a dhufee jira obboleeyyan koo biyya keessaa biyya alaa akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jechuun jaaladha egaa ala biyya keenyaa ni beektu bilbilli koo immoo siruma saayyuu daataa naaf hojjechuu didee jechuudha har'a wifi argadheen dhakaniinan sagalee isinii waraabaa jiru isiniin jechuun jaaladha mee akkam jirtu nagaa keessanii golli madaamii maal isinitti jira waaqayyoodhaaf haa galatu ani ji'a torba eddan biyya kootti galee angarraatti oromiyaan haala gaariidhaan yaada gaariidhaan na simattee na keessummeessitee isiniin jechuun jaaladha akkasuma biyya Oromaa keessa teessanii jireenyi Itoophiyaa baay'ee rakkisaadha baay'ee humnaa holee dabaleera warra jechaa jirtan akkasumas illee warra bilbila illee isinitti himaa jiranii jiru jechuudha sana osoo hin taane biyya keessan galtanii jiraachuudhaaf aara galfachuudhaaf kan barbaaddanii koottaa isiniin jechuun jaaladha maaliif jennaan jireenyi hin jiraatama sanas ta'ee kana jireenyi biyyi lafaa yoomiyyuu hin guuttu haa ta'uyyuu malee koottaatii galaa jireenyi jiraatamaa warri sodaattanii jireenyi warra sodaattan haalota warra sodaattanii gara biyyaa okkoyooni malee kanatu kana ta'a jettanii warri sodaattan sodaa tokkoyyuu hin qabaatinaa warri galuudhaaf fedhii qabdanii akkasumallee warri hojjechuudhaaf immoo hawwii qabdan hojjechuu ni dandeessu isiniin jechuun jaaladha warreen gara biyyaa galan yeroo baay'ee jechuudha isaanii YouTube isaanii guddifachuudhaafidha kan isaan akkana jedhanii elaa yoo galtee buna tumuun maashinni bunaa si barbaachisaa maashinni juusii si barbaachisaa qibixxessee ta'e jedhu jechuudha jechoota garaagaraa ni jedhu jechuudha kana osoo hin taane siif ta'eera taanaan inuma hojjetta jechuudha ani fakkeenyaaf maashinii bitadhee miti kan hin galee haa ta'uyyuu malee guyyaa lama gidduutti tikkeettiin kan naaf cite tikkeettichi immoo jechuudha Kiristoos sababa qopheessee wanta asii naasirraachise wayin dammoo naaf hojjete waan qabuufi kanaafidha malee waayif goolii kaase iddoo sanatti isiniin jechuun barbaada anaaf naa ta'eera isiniin jechuun jaaladha akkasumas immoo dhuftanii maaltu akkasiniif hojjetamaa jiru dabqi isin hojjechaa jirtanillee maalirra hoolaa akka jirullee ilaallattanillee deebitanillee imaluu ni dandeessu isiniin jechuun jaaladha haalota ilaaltanii zimmettanii callettanii achin taa'inaa jilmaa taa'een jilmaa galan jedhina obboloota koo jilmaa taa'anii jilmaa galuu jechuun miidhaa qaba jechuudha irra cala miidhaa qaba jechuudha wanti ta'ee si eeguu jiraachuu dhiisuu danda'a deebitee aarta jechuudha waan baay'ee jira waan ta'eef dhuftanii ilaallattanii deebitanii imaltuu isiniin jechuun jaaladha kanaafiyyuu waaqayyoof haa galatu waaqayyo kallattii hunduma keessatti iyyuu nama gargaaraa ani obboleettiin keessan Qiddistii jira isiniin jechuun jaaladha kan hin jirullee akkasuma magaalaa Hambooti jechuudha Oromiyaa keessa ta'ee biyyi koo magaalaa Hambooti isiniin jechuun jaaladha hiriyoota koo baay'een biyya Oromaa keessatti beeku baay'ee isaanii faanas wal bareera jechuudha kanaafiyyuu hiriyoonni lafa onaa keessatti illee wal beektan wal bartan illee gaafa biyya galtan waliin dagatiinaa wal barbaada haadha waliif ta'a isiniin jechuun jaaladha kanaaf sodaa tokko malee shakkii tokko malee gara biyya keessanii galuu ni dandeessu isaa namni waan baay'ee isinitti odeessu isaa warreen akkasumallee miidiyaa garaagaraa fayyadamanii yoo kana goote malee akkasin taatu isiniin jedhanii dhiisaa isiniin jechuun jaaladha warri biyyicha iyyuu ni malle warri baaniyyuu sigdatiyyuu hin deemne akkattuu jiraatu isiniin jechuun jaaladha injiraatamaa bu'aa baay'ee dadhabbiyaa qabaatu malee injiraatama warri biyya keessan dheebottan warri maatii keessan dheebottan akkasumallee warri gaa'ela qabdan warri daa'ima qabdan daa'ima keessan gaa'ela keessan kan dheebottanii koottaa ilaalaati warri deebi'uu qabdan hin deebitu warri mooteessan hin teessu isiniin jechuun jaaladha hojiinis hin hojjetama qarshii qabaannaanii akkasumallee ani jechuudha yeroo achi turetti warreen beeksisanii yoo kuma
jaa qabaatte yoo 900 qabaatte malee hojiin hin hojjetamu warreen jedhan jiru jechuudha. 100 yoo qabaatte fataa itti hojjettaa homaa tokko yoo rakkoon hin jiraatu akka humna keetiitti siniin jechuun jaaladha akka humna keessaniitti siniin jechuun jaaladha rakkoon tokkollee hin jiru kottaa galaa siniin jechuun jaaladha isuma achitti waa bitu tasitti waa bita jechuudha. Dhugaadha birri isaanii yeroo waliin madaaltanii yeroo mi'a garaagaraa achii binnu yeroo as dhufee birrichi geeddaramu sanuma jechuudha. Kanadha siniin jechuun jaaladha yoo TV koommoo subscribe na godhaa siniin jechuun jaaladha maal erganani biyyatti galee jechuudha. Yoon illee fayyadamullee baadhee yoon illee jiraachuu baadhee subscribe dhuma naan gootanii siniin jechuun jaaladha. Lammiiwwan kumaaf calliftanii siniin jechuun jaaladha. Kanaafuu subscribe, like, share naaf godhaati naa guddisaa siniin jechuun jaaladha. Yoo waaqayyo immoo haala mijeesse irratti nan hojjedha siniin jechuun jaaladha. Guddaan sin jaaladha, guddaan sin kabajaa bakkuma jirtanitti nagaan siniif haa baay'atu eebbifamaa shaaloom.